Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota amaanaatu bakkam jirtan uummata qashtii jirtu baga jiraattan isiniin jecha akkasuma warri amantii biraas shashamaa harka fuuni hordoftoota kiyyaan isiniin jaa akkasuma obboleen kiyyaa har'a guyyaan har'aa kun isniina akkasuma obboleen kiyya guyyaa isniinaatii fi guyyaa kamisaa jarrini soommananii shurbaan dalaguu deema turtiin keessan anaa wajjin haa ta'uun isiniin jaa kunoo kun shurbaadha wanti kaartoona keessaa san hodheen isin garsiisa. Kunoo waan kaartoona keessaa kana maqaa isaan beeku dagadhee jira. Kunoo asitti qullubbii fi shunkurtaa. Kunoo akkuma agartan asitti qullubbiidha. Tun filfil baariidhi shunkurtaadha jechuudha. Kunoo wanta lameen kana dhiyeeffadhee jira. Kunoo asitti distii irra kaa'ee jira jechuudha. Maaliin dalaguu deema? Shurbaan dalaguu deema. Shurbaa hedduu mi'a hedduu xaaxaan qabne xaaxaan qabu jechuudha. Yaani naman dararu hedduu mi'aawa qallaalliidha. Akkasuma kun asitti baaraata kurkuma bakka waan takka dhiyeeffadhee asitti shunkurtaatti nagadhee jechuudha. Akkuma agartan obboleen kiyya kunoo shunkurtaatti nagadhee. Kunoo amma shunkurtaa wanti godhu jira. Turtiin keessan ammallee na wajjin haa ta'uun isiniin jaa dhugaa dalagaa laalamee shurbaan kun akka mi'aawu mi'ooyne nagaawwattanii isiniin jaa kunoo maajii abbaa takkatti darbee maajii abbaa takka keessa kaa'ee akkasitti walii wanta godhu jira jechuudha. Wallaahi shurbaan kun dhugaa dubbachuuf hedduu takkattis jaa. Amma kunoo qullubbiitti naqu jira. Shunkurtaan wanti keessaan waan hedduu wanni taate fakkaatti garuu ana bira akkasii miti yeroo sanii. Kunoo amma filfil baariitti naqee dila jechuu fayyafadheeti. Kunoo amma filfil baariitti naqee kunoo baharaatatti naqee kurkumitti naqee waan itti naqeetiin jira jechuudha obboleen kiyya. Asitti maajii maajuun tumaata fiirii lama jechuudha xiqqoo gise ijaan laala waan hin beekatamii waaw wallaahi akka inni itti mi'aawne ajaa'iba dhumarra laala ammas gise ijaan laala waan gubattee shunkurtaan gubattee fakkaatti garuu akkasii miti biraa jechuudha dhumarra ni agartan kunoo ammaan tana bishaan xiqqootti naqee jechuudha ganaan distii tana nyaggodhuu hafooshaaf godhuu deemtanii malee hin jettan hafooshaaf godhuu deemtaa malee hin jettan ganaan distii tana nyaggodhe bishaanii shurbaa hedduun dalaguu deema jechuudha. Akkuma agartanii itti dii bishaan nyaggodhee jira nyag. Kunoo ammaan tana akkanatti wanti walitti godhu jira jechuudha. Amma giseen bishaan itti naqee waan itti naquun isin garsiisa. Kunoo waan kareessaa kanaan itti naqa. Hedduu miidha shurbaa wanni kuni ni beektan kaa beektanii akkasuma obboleen kiyyaa amma qabuutii malaa awwala kanatti naquu jira jechuudha. Amma kanatti naqeetiin kunoo tokkotti naqee jechuudha. Firii takka guutuu kaartoona san guutuu osoo hin taane jechuudha. Ammaan tana kun akkasitti xiqqoo wanni keessa baasee daboola jechuudha. Kunoo daboolee amma danfee jira. Amma shurbaatti naquu deema. Isinii galtee amma kunoo shurbaatti naquu deema jechuudha. Akkasuma obboleen kiyya shurbaa kana fallaana kan agartanii fallaana kana sagaleen itti naqee sinan ajaa'ibu oduun kudhan godhee tokkicha san maaliin irraa hambise sagaleen itti naqee fallaana san sagalee kun akkuma agartanii kaameeraa jidduutti hin dhaabe iseen itti naqoo viidiyoon dheeraati yoo fallaana sagalee itti naqee kudhammaaf hin godhu dabasa akkasii obboleen kiyya ammaan tana kunoo akka fakkaata shurbaan isiniin jaa. Isin wanta isin fallaana lama godhattan sadii godhattan nama itti taatan wanta akkuma qiyaasneeti asitti waan biraa dalaguu deema. Jidduudhaan maal jedhanii wanta deemsan geematii miti asaaba afaan jara kanaatiin akkas isaaniin hin beeku afaan oromootiin tun jubuunidha. Akkuma agartanii afaan oromootiin isin jubuunidha. Jubuun tana tun jubuunidhaan isin jaa asitti isaan hawwifadhee kun biddeena saambusaati akkuma agartanii biddeena saambusaa addaan babaasu jira harka kaameeraan qabachuu jira jechuudha saniif akkasi amma kun akkuma agartanii harka tokkoon agarsiisuu deema habbaa tokko isin agarsiisee kaameeraa dhaabee achi booda hundasaa fixee deebinaa jechuudha habboon isin agarsiisuu jiru dura habbaa takka isin agarsiiseetiin achi booda kaameeraa dhaabee hunda fixee kun olaala agartanii hangasumatti fixee jechuudha amma kunoo xumureetiin jira kanasuma dhiisnee kaanessa wanti babaasna kunoo shurbaan akkanarra gahee jira jechuudha. Ammaan tan akkana fakkaata jechuudha obboleen kiyya.
akkasii kunoo amma kanaas xiqqoo itti daboollee amma as deebinee karaa biraatitti waan biraarra kaa'atin as deebi'ee kun distii firii lama mil'attu sanatanii ammallee keeysan babaasu jira harka asitti wantaan reefu singarsiisaniin xabbasuutiin wayizeenni qabni laal dhaadhuma guuteen siniin jee taljii asittis gaawwaan daabu jira jaraa fi kunoo asitti zayitii irra kaa'ee asitti idaamaan godhu jira kophatti idaamaa fi ruuza namaaf hin godhu deema namaan godhu fi deemu sana isiniif hin himu kunoo asitti xabbasuuf hin deema kunoo zayitiin keessa kaa'atee jira zayitiin naa owwee jira jechuudha. Ida'ama san namaan godhuu fi deemuun isiniima. Isni naaf kamisa inni soommanan isiniin jeetiin jira. Gurbaa tokko jira qaama keenya dalagataa biyya tana keessa jiru. Maskiida warra kuni maskiida isaanii ni dalagata bakka ayyaanii maskiida kanaa ni salaachisaan isaa akkas naaf fakkaata. Isa saniif geessan isni naaf kamisa ida'amaa fi uza goonee ifi shurbaa waa hunda goonee akkasitti waan ifi fudhatan hunda gurbaa saniifis geessanii jechuun soommanan isni naaf kamisa jechuudha. Saniifin godhu jira jechuudha. Akkasii baleen kiyya wallaahi warri nan jiru kun warra rabbi sodaatu abbaan mana kanaa hedduu nama sheeka yaanii nama rabbi sodaatu hundi rabbi nama sodaata garuu inni eebbeka jechuudha. Kun ammaan tana wanta sanis reetiin jira waan hin godhu kanaas dheetii kunoo asirra geessisee jira. Dhugaa waan kanallee godhadhaa hedduu mi'aawaa. Amma kunoo waan kana maqaasaa maal jedhaniin gaa rabbii akka nutti laati adiidhaan beekanii irraan maqaasaa dagadhee jira. Kun ammoo girfaadha. Nuti shaayii godhan. Shaayii godhanna. Amma girfaa sanii fi nutillaa adii saniin achi naqee kunoo akkuma agartan saanaa isaanii naqeetiin waan kana walirraa jira. Nutillaa adiin isiniin jiru kun ni mi'aawaa akka shukuleetaati. Warri beektan ni beektan. Kunoo amma asitti jaayisa godhee jechuudha. Asitti gaawwaa timiraa bishaan haadha manaatiif abbaa manaan soommanan inni kamisa laazima soommananii kunoo dhiyeesseef jechuudha isaanii fi akkuma agartanii hunda qopheesseetiin jira asitti kun ida'amaan isiniin jiru kana kan hin gurbaa dalagu jiru dhugaa isni naaf kamisa daruurii laazima daleennaaf isa yoo warri kun hin jiraanne asitti naaf xirrillee isaaf laazima daleen jechuudha. Kunoo nama godhee jira ruuza ganaadha ammoo isinillee garsiin ruuza viidiyoon dheeraattee dhiisee jechuun jarrinis dhufanii asitti kunoo shurbaanis akkana fakkaata asi kun geessee fitiin jira jara keenyaa fi jara mana dhiyeessee fi jira as deebiitiin shurbaarraa nafuudhaaf harka keessa bobaasu jira harka keessa bobaasuun tun akkamii rabbii wanti keessa bobaasu jira kunoo asitti irraa naqee jira kunoo shurbaan sun akkana fakkaata dhugaa hedduu mi'aawu gara dhaalaalaa mee shurbaa kana hedduu takka mi'aawa afaanitti fa'a waaw maal isinii godhe gaa silaa isin wanti godhe dacha hedduu takka mi'aawaa kunoo ammaan xumureetii jira shurbaan geessuu fi deema kusitti shurbaas jaayisa godhee ittiin geessuu fi deema jechuudha. Akkasuma obboleen kiyya warri fiidiyoon gadhan maal haaltan hunda keessan galatamaa kunoo geessee fiitiin jira asitti waan takka takkaan dhiyeesseef waan nyaatanii jechuudha. Dalagu isin hin garsiisne viidiyoon dheeraa kun amma dijaaja keessa jira kaan keessa immoo tuunaa jira qal'uunaa jira jechuudha. Akkasuma obboleen